torban booddee anaan gaabbisiisee. Seenaa kiyya kana kanan isiniif qoodu abbaan manaan kiyya boqotee torbee booddeedha. Boqotee torban isaatti wanti isa waliin dabarsee hunduu na gaabbisiise. Maal taatee torbanumatti gaabbite? Isatu si balleesse moo situ balleesseeni? Kan jedhuuf immoo seenaa kiyya dhaggeeffadhaatii yaada keessanis naaf kennaa. Gadda ofii otoo hin xumuratiin seenaa ofii dubbatachuun baay'ee ulfaataadha. Abbaa manaa, haadha manaa nama waliin jiraatan aantee miti. Namumti ofii hin beekneeyyuu gaafa boqote jedhamu keessi namaa hagam akka na'u hundumti keenyiyyuu ni beekna. Dachee Oromiyaatu anaanis na biqilche. Barnoota haga kutaa 8 qofaatti baradhe. Sanaan booddee maatiin kiyya akka heerumuutiif nama ani hin jaallannetti na kaadhimmachiisuuf yeroo jedhan nama hin jaalladhu ofillee ijoollee kan ta'e fuudhaaf dargaggeessa hin geenye akkuma koo barataa kan ta'e na fudhuutii bakka barbaaddetti badi jedhee gaafadheen jaalalli ijoollummaa gidduu keenya waan na jirtuuf na fudhatee maatii koorraa fagaate. Maatii kiyya qofa otoo hin taane maatiin isaallee umrii kanatti inni akka fuudhu gonkumaa hin barbaadanii. Sababiin isaa immoo innis akkuma kiyya kutaa 8ffaa barataa. Umriidhaan garaagarummaa hin qabnu. Anis ijoolleedha, innis ijoolleedha. Kana qabanneetu gaa'elatti seenne. Maatii kiyya dideen jaalallee kiyya hordofeen jaalallee kiyya waliin jiraachuu kootti maatiin koo waggoota dheeraadhaaf nagaallee anaan nan gaafatanii. Erga jireenya koo arganii booddee immoo kunoo nuti dhiisi siin hin jennee ajaja yaada keenyaan ala deemtee kanaan si dhaqqabee kana taatee naan jechuu eegalanii. Dhugaa dubbachuuf dhalli namaa gammachuu kan qabu waan keessa jiraatu maallaqa, meeshaa, mana, lafa, konkolaataa miti. Nageenyi gammachuun keessa namaa jira. Dubbii walii galtee haadha manaaf abbaan manaan walii gidduu godhanitu jireenya ta'ee jireenya nama jiraachisaa. Rabbi akkuma eeyyama isaatti hundaaf waan fedhe waan jaallate kennaa. Dhuunfaa keenyaaf kan hunduma keenyaaf kennu akkuma qabu yeroo gaa'ela dhaabbannee haadha manaa abbaa manaa taanee jiraannus kan nuuf kennu ni qaba. Abbaa manaa koo waliin wal fuunee hanga waggaa 10tti anaa fi isa gidduu walitti bu'insi xisiillee hin jiru. Baay'een isa jaalladha. Lubbuu 9 otoo hin qabaadhee dabarseen kennaafi. Waggaa 10 yeroo waliin jiraanne kanatti anis isa dhagahaa innis anaan dhagahaa wanta hundumaa waan goonu hunda walii galteedhaan dabarsaa turre. Maarreegaa turtii waggaa 10 kana keessattis ijoollee dhiiraa 2 abbaa manaa koof daheera. Kan jalqabaa akkuma wal fuunettiin kanan daheefi yeroo ta'u kan lammaffaa immoo anaa fi inni heddumminaan waliin jiraachaa waan hin turreef waggaa 9 booddeedha daa'ima lammataan argadhe. Akkuma waliin jiraachuu jalqabneen hojiiwwan adda addaa hojjechaa jireenya gaarii abbaan manaan koo anaa fi daa'ima koo nu jiraachisuu jalqabeera. Baay'ee hojii jaallata. Boqonnaa hin qabu. Hin fiiga, hin bu'a, hin bahaa. Dadhabe jechi jedhu afaan isaa keessaa bahee hin beeku. Kanaan otuma jennu gaa'ela waliin dhaabbannee waggaa 5 booda abbaa manaa kootiin maaloo gara biyya hambaatti na ergii biyya hambaa deemeen hojjedheen jireenya keenya jijjiiraa jedheen isa gaafadhe. Yeroo kanatti inni kan hin hojjedhu yoom xiqqaatee nuuf hafeeyyuu nama biraaf ni gahaa. Lakkii ija koo duraatii akka ati deemtuun barbaadu jedhee naaf deebise. Yeroo kanatti ani yoom biyya alaa deeme mana jaarrannaa, lafa bitannaa, siifillee hojii humnaa hojjechuu keerra hojii akkanaa siif baneen jireenya gaarii jiraannaa waggaa 2 qofa naaf eeyyamii takkaa deemeen dhufaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kana innis toledhaan jedhee gara biyya hambaatti na ergee. Daa'ima koo maatiin kiyya hagas mara garaa waan naaf hin qabneef ijaan taaneen namni kamiyyuu daa'ima koo akkana jala ilaaluun barbaadu jedhee bilcheessee nyaachisee daa'ima koo naaf guddisuu jalqabe. Anis akkuma biyya hambaa deemeen maallaqan argadhe walitti qabachuun wantoota inni gochuu qabu ittimaa maallaqa erguun jalqabe. Yeroo sanatti namni tokko haadha manaasaa yookiin immoo maatiin intala isaanii gara biyya hambaatti ergataniiru jechaan akka magaala keenyaatti isaan sooressa abbootii qabeenyaadha jechuudha. Miirri yeroos turee fi amma ture garaagaradha. Gara biyya hambaatti imaluufis nama beekuun barbaachisaadha. Maarree hojjedheen lafa binnee manas irratti nuuf ijaare. Waggaa 2 akkuman xumureen
dhufeen baatii 3 isa waliin taa'e. Kaayyoon kiyya ulfaa'een daa'ima lammaffaa dahuu ture. Haa ta'uutii garuu nuuf hin milkoofne. Anis fedhiin deebi'ee deemuu koo baay'ee waan natti guddateef hir'inni mana koo keessaa gammachuu mana koorra caalee natti argame. Ammallee lakkiin deemiin otoo inni naan jedhu deebiseen gara biyya hambaatti malee. Jireenyi namaaf hin guunne yeroo hunda wanta qabnu otoo hin taane wanta hin qabne qofa nutti argisiistu kuni caaltee natti mul'atte. Si'a lammaffaaf gara biyya hambaatti daa'ima koo fi abbaa manaa koo dhiiseen deeme. Si'a kanallee hojiiwwan garaagaraa hojjedheen jabaadheen maallaqa ergeen wanta garaa koo guuttadhe. Ammas waggaa 2 taa'een gara biyya kootti deebi'e. Si'a kana baatii 3 abbaa manaa koo waliin tureen daa'imni gadameessa koo keessatti yeroo naaf hafu gammadeen daa'ima koo lammaffaa ilma dhiiraa nan da'e. Garaagarummaan ijoollee koo lamaan gidduu jiru waggaa 9dha. Inni hangafaa jabaatee kutaa 3ffaa gaheera. Kanaan wanti baran naman dhiisu mitiire. Si'a kanammoo maatiin koollee xiqqoo nagaa naaf oomuu barbaadanii mana koo oolanii mana koo buluu yeroo eegalan daa'ima koo reefu dhalatte haadha kiyyatti kenneen waggaa 1 booddee gara biyya hambaatti malee. Hanga kanaatti anaaf abbaa manaa koo gidduu garaagarummaan lolli walitti bu'insi tokkoyyuu hin jiru ture. Si'a 3ffaaf gara biyya hambaatti yeroon deemu garuu abbaa manaa koo maaliin akka isaan na jalaa tuqan hin beeku. Anaaf isa gidduu nagaan jiru ni bade. Si'a 3ffaa kanallee hin deemiin otoo inni naan jedhuun deeme. Ergan deemee garuu wanti gaariin nan eegne. Kanati biyya hambaa kanatti deddeebitu waa qabdaa fi naan jechuu jalqabe. Namni silaa nama gidduutii hin dhibu mitiire. Waggaa amma kana biyya hambaa jiraachuun akka naannoo keenyaatti waan hin baratamneef haati manaa kee waa qabdiiti malee maaltu gara biyya hambaatti akkas ishee fiiksaa jechuun jalqabanii. Kana qofaa miti abbaan manaan koo ijoollee isaafillee gaarii ta'uu dadhabe. Mucaasaa isaan gafaaf walii galuu kan jalqaban umriinsaa waggaa 15 erga darbeetiin waggaa 9 haga waggaa 15tti garuu baay'ee akka inni isa miidhu nan dhagahaa. Anaaf isa gidduus nagaan dhibee gaafa bilbilaan haasofnu inni arrabsa nan arrabsa. Anis otoo sitti hin heerumne ta'een jedha. Innis otoo siitiin hin fuune ta'ee naan jedha. Garaagarummaa guddaan nu gidduutti uumame. Waggaa 2 gara biyyaatti nan dhufa. Dhufeen ijoollee koo nan ilaala. Haa ta'uutii garuu taa'een nageenyi nu gidduutii waan na dhibuuf baatii 1 baatii 2 ijoollee koo waliin taa'uu dadhabeen deebiseen gara biyya hambaatti mala. Kun isaa mataa dhukkubbiidha. Inumaa darbee immoo hojii ofiillee hojjetu ture dhaabee waanuma ani erguun qofa jiraachuu jalqabe. Yoon ani erguu dide ofii gatii mana kiraa fudhatee ijoollee keenya immoo nu jalaa beelessaa. Si'a 100 wanta gaarii yoon godhee fi namni kaleessa anaaf mootii wanta gaarii godhee miti kolfuma koottiyyuu na dinqisiifatu na ajaa'ibsiifatu. Amma garuu wanta gaarii 99 keessaa wanta yaraa tokko yookiin immoo takkaa yoon balleesse balleessaa kiyya sana waggaa 9 natti xureessaa. Yoo walitti buunu irra deddeebitee yaadatee kan na tuttuqu balleessaa koo guyyaa tokkooni. Biyya hambaa keessa jiraatanii qorumsi hin dhibu. Dhala namaa haga ta'anitti jireenyi fuula hedduu namatti argisiisti. Haa ta'uutii garuu kanuma keessayyuu sekendii tokkoof abbaa manaa koon ala nama biraa waliin dhaabbadheen hin beeku. Sammuun koollee yaadee hin beeku. Namoonni biyya kiyyaa na waliin hojjetanii garuu akkan ani heerumeetti akkan ani asiillee daa'ima qabutti itti haasa'u. Takkaa faranjiitti heerumte naan jedhu. Takkaa immoo deessee daa'imni jalaa boqote naan jedhu. Wanta nan hin jedhamne hin jiru. Abaluu waliin siif jalqabdeetti jedhuuni. Abaluu waliin walitti buutee immoo abaluu waliin haasa'aa jirti jechuun namni jireenya koo anaaf isa gidduu jiru abidda taasisee. Namni kaleessa na kabaju namni kaleessa na jaallatu diina natti ta'uu jalqabe. Abbaa manaa koof ana gidduu nageenyi hin dhibe. Maatiin koo haatiif abbaan koo ergan waggaa 12 gaa'ela isa waliin jiraadhee booda ajaa kana waliin maaltu si rakkisee inni jimaa fi araadaa jala oolaa ati dhamaatee isa jiraachistaa dhiira ba'aa namatti ta'u ofirraa gaggeessuudha jedhanii nama ari'atu. Ani garuu hiikuullee nan barbaada. Haa ta'uutii garuu ijoolleen koo isatti na hiitee yoo isa dhiiseen gaa'ela gara biraa dhaabbadhe abbaa mallee inni ta'e kuni isaan jalaa hafee. Keessumaa mucaan koo hangafaa abbaasaa akka ajaa'ibaatti baay'ee jaallatu baatii baatiidhaan mana suuraa
biraa deemee abbaa isaa waliin suuraa ka'ee anaaf ergu sammuun isaa na jalaa tuqama jedheen sodaadhe. Daa'imni koo inni lammataa waggoota muraasa akkoosaa yookiin immoo haadha koo bira ture. Abbaan isaa akka mucaasaa isaa hangafaa isan jaallatu, haa ta'uutii garuu inni immoo abbaa isaatiin akka lubbuu isaatti ilaala. Nama abbaa isaa lole yoo dhagahee dhagaatiin sammuu isaa gargar baasa. Reefu waggaa 7 ta'ee nama guddaa 2 abbaa isaa irratti dhaqee sammuu isaanii keessa buruqseera. Inni jalqabaa immoo barnootatti illee qaxaleedha. Barnoota baay'ee jaallata. Reefuma akka of bareen haati keenyi mana namaa hojjetti hin dhamaati jedhee yaaduu kan eegaleedha. Anaaf mucaa kiyya otoon jedhee otoon taane hiriyaa kiyya haadha koo abbaa koo otoon jedhee natti tola. Walitti bu'iinsa anaaf isa gidduu jiru daa'ima keenya hangafaa kanatu nu araarsuuf yaala. Akka nama guddaa rakkoo lamaan keenyaa nu dhaggeeffata. Abbaan manaan koos isan dhoksu, anis isan dhoksu. Haa ta'uutii garuu jaalalli anaaf isa gidduu jiru badee akka killeetti kan wal kunuunsaa turre. Biyya dhufeen ija isaa arguuyyuu jibbuu nan jalqabe. Sababiin isaa immoo yoon dhufe walitti buuna. Kaleessa abbaan manaan koo nama akkanaan turre. Gonkumaa nama akkanaan turre. Nama hojjetu, nama hojii jaallatu, nama fiigu, nama bu'uudha. Haa ta'uutii garuu gaa'ela keenya waggaa 10 booda harka isaa xaxatee harka kiyya qofa eeguu jalqabe. Walitti bu'iinsi keenyi yeroo baay'achaa dhufu abbaa manaa kootiin arrabsuu, ati dhiiraayi, amma ati namaayi, nama jettee dachee kanarratti jiraattaayi, maaf jiraatta, of hin ajjeestu, jireenyi bari nama akka keef hin ta'u, ati bar anaaf ba'aadha, ijoollee koofis ba'aadha, siyaa darbatu, siyaa ajjeesu, bakka ciisteen ka'iin jedheen arrabsuu abaaruu jalqabee. Aarii guddaan kan ka'e abbaan manaa koo erga waggaa 10 as wanta gaarii tokkoon iyyuu isa kaasuun didee. Ijoollee kootti na namadha, hiriyoota kootti na namadha, maatii kootti na namadha, ofitti isa namadha. Akkana na godhe, akkana na miidhe, ijoollee koof akkas godhe, akkana isaan godhe, yoo na maallaqan ergu akkana gochaa jira jedheen waa hedduun garaa kootiin isatti gaddee isan komadhee. Darbees yeroo inni naaf bilbilu arrabsuuni gad isa qabu wanta namni hin jedhamne jechuun hin eegalee. Mucaan koo hangafaa otoo baratuu otoo jabaatuu yuunivarsiitii seenee. Walumaa galatti yeroon ani daa'ima koo waliin jiraadhe otoo walitti ida'amee waggaa 8 yookiin immoo waggaa 7 darbuu. Daa'ima koo lammaffaa waliin immoo waggaa 2 iyyuu caalu nan dhufa baatii 1 yookiin immoo 2 booddee deebiseen imala. Jaalala haadhaa kenneefiin ijoollee koon guddifannee, jaalala abbaa manaa kenneefiin abbaa manaa koo waliin hin jiraanne. Kanaan otoon jedhu umriin otuma deemu kanan hojjedhu bor ijoollee koof wanta gaariin godha, waan bareedaan godhaafi otoon jedhu walii galaan otoon deemu otoon dhufu waggaa 18 biyya ormaatti dabarsee. Waggaa 16 guutuu yoo walitti ida'ame biyya hambaa jiraadheera jechuu nan danda'a. Bara darbe dhufeen akkanuma walitti buunee anaaf isa gidduu dubbii kan deddeebisu daa'ima keenya isa lammataati. Anis isatti hin dubbadhu, innis anatti hin dubbatu. Haadha keetiin akkas jedheeni naan jedha, anis abbaa keetiin akkas jedheeni jedheen dubbii walitti deddeebisna. Kanaan baatii 2 dura mucaa kiyya lammataa kutaa 10ffaa baratutti haadha keetiin koottuu bara kana sooma ramadaanaa waliin dabarsinaa, waliin soomnaa. Erga waliin soomnee waliin dabarsinee bubbulleerraa jedhee na gaafata. Ani garuu waqtii qulqulluu kana si waliin soomaa hin xuraa'uu hin barbaadu jedheen isa didee. Kana qofaa miti, otoo laphee kee haadha manaa keef ijoollee keef hin qulqulleessin akkamittiin sooma kana soomtaa, mataa keefuu of hin taajjabduu jedheen ergaa kootti dhaammadhe. Soomni kunis galee daa'ima kiyya kan lammataatu bilcheessee ho'isee tolchee waan hundumayyuu isa nyaachisaa. Dura isatu qopheessa ture, amma garuu daa'ima koodha. Silaa akka dubartiitti mana koo galeen waan abbaa manaa koof ijoollee koof malu gochuun qaba mitiire. Ani garuu nan didee. Sanuu hojii dhabeen waqtii taa'aa jiru irratti asillee hojjechaa hin jiru. Soomni kuni galee hundumti keenyiyyuu nagaadhaan soomnee baatii eebbifamaa nuuf ta'ee akka amantaa keenyaatti immoo guyyaan hiikamu lakkoofsa urjii irratti hundaa'eeti mitiire. Araboonni
jedhanii ilaalanii guyyaasaa mucaan koo yuunivarsiitii jiru soomni borii kamaa abbaa koo waliin bor gaafa hiikamu ofii bilbiltee Ramadaan Kariim hin jettuunii jedhee na gaafata. Yeroo kana anis rabbi ittiin nu haa ga'u jedheen daa'ima koof deebisee sa'aatiin soomaa kunis dhumte anis afaxxaree mucaan koo yuunivarsiitii jirus afaxxaree naaf bilbilee Ramadaan Kariim naan jedhee abbaa koof bilbiliitii baga geesse jedheenii kaa jedhee na gaafate. Yeroo kanatti ani ati jetteenii jedheen deebiseefi yeroo kana mucaan koo amma kaaffee barattootaa keessan jira baheen nan bilbilaa fi iyya kana sababa uumee hin dhaga'amu jedhee bilbila narratti cufa naan jedhee kaaffee keessaa akka baheen gara abbaasaatti bilbilaa. Abbaansaa yookiin immoo abbaan manaan koo bilbila hin kaasu. Obboleessi isaatti bilbilee ammas obboleessi isaa bilbila hin kaasu. Mucaa ollaa riyaasaa tokkotti bilbilee riyaansaa baga walumaan geenye erga jedheenii booda bilbila abbaa isaatti kennuufiif gara mana keenyaa deemee haa ta'uutii garuu obboleessi kiyya mana keessa wittiffachaa iyyaa abbaa koo jechaa jira. Sooma hiikee afaxxareera. Sanaan booddee garuu harka dhiqachuuf bakka harka dhiqannaatoo deemuu ni kufe lubbuun battaluma keessa baate. Maalidha boo'icha obboleessa keetu dhagahama jedhee riyaansaa bilbila mucaa koo irratti cufe. Naasuudhaan innis maaltu maal ta'e jedhee maatii mucaa kanaatti bilbilee deemanii yeroo laalan bilbila keessaan abbaa koo yeroo jedhu sagalee obboleessa isaa dhagahee rakkoon akka uumame battaluma hubatee gara kiyyatti bilbilee. Abbaa koo jechaa jira abaluuni maal akka ta'e hin beeku jedhee yeroo nattaasa'u bishaan hin ta'e kan durii isaa malee kottu sooma ramadaanaa waliin soomna naan jedhee na kadhachaa ture. Nan dideenii nan arrabseenii anis warra ollaa koo gara biraaf hin bilbilee boo'ichi jalqabameera. Isaan na dhoksuu barbaadanis haa ta'uutii garuu sagaleen maddii isaaniitii dhaga'amu akka abbaan manaan koo du'e naaf mirkaneesse. Mucaa kiyyaan yuunivarsiitii baratuun ka'e mudhii kee hidhadhuutii ayyaanni kun barana nuuf milkiin qabdu halkanuma kana qajeeli jedheen gara biyyaatti akka galu taasise. Anis buleen ganamaan gara biyyaatti mala koo raawwadheen abbaan manaan koo anaa fi ijoollee koo dhiisee addunyaa kanarraatii darbe. Kanan isa awwaaluuf dhufe jaalalli isaa waan tana keessatti hafeef miti. Abbaa manaadha mitiire yoo nafe namni maal naan jedha kan jedhuun dhufeen isa awwaalee. Haga torbee tokkotti homaa gaarummaansaa jireenyi inni na waliin jiraate hammeenya isaa qofatu natti mul'achaa ture. Torbee booddee garuu akka haaraatti boo'uu lafarra gangalachuun jalqabee jireenya isaa waggaa 10 asiif boqonnaa toon kenniifiin baay'ee isa aarsaa nagaa wal dhawwachaa turre. Jireenya akkas dabartuuf jedheen sammuu isaa hidhee hojiin ala ta'e sammuun koo sidhamee nageenyi gidduu keenyaatii badee akkanuma wanta na biraa deemuuf jabeesseen isa komachaa jabeesseen isa hamachaa jabeesseen isa abaaraa jabeesseen du'a isaa hawwaa ture. Kanumaaf jedheen waggaa amma kanarraa fagaadhee kanuma wal dhabnuuf jedheen ijoollee koos dhiisee godaanee kanuma jireenyi kana taatuuf jedheen jibbinsaaniin hin guutamee kunoo amma inni boqoteera. Silaa akka inni boqochuuf akka inni du'uuf hawwaa fedhaan ture mitire amma garuu boqochuunsaa gammachuu naaf kennuu didee maal ta'a nama kana dadhabina isaa waliin danda'een waliin ooleen waliin buleen jireenya isaa jiraate kana jannatallee gochuuf hin dadhabe. Haadha manaa gaariin ta'ee fiira ta'ee hammeenya inni itti natti dubbatuun hammeenya deebisuu korra gaarii dubbadheen guyyaa tokko laphee isaa deebifadheera ta'ee jedheen gaabbaa boo'aa mankararaan jira. Isa bira turaa isa bira jiraachaan turre mitiire namnillee gadda dhufuu kootti akkamitti dhufte mana duwwaa isa dhiiste waggaa meeqa biyya ormaa jiraatte har'a dhuguma yoo boossu imimmaan ishee dhuguma imimmaan namaatii jechuun qubanatti qabu. Dhugaa isaaniitis dubbii namaa dadhabeen torbee tokko qofa gadda taa'een mucaa kiyyaa hangafaan gara yuunivarsiitii isaatti akka deemu ofii koommoo gara biyya arabaatti deebi'een imalee har'a manni koo duwwaadha. Daa'ima kiyya kan quxisuu kutaa 10ffaa baratu qofatu mana duwwaa banee itti galaa. Firoonni obbolaan koo maatiin koo gammachuuf malee rakkinaaf maatii naaf ta'ani miti. Ofiif hin taane abbaa manaa koof hin taane ijoollee koof hin taane jireenya akka feetee jireenya waa hin baasne dabarsee maallaqa ari'aa maallaqa barbaacha jireenya isa jiraatamuu qabu dhabee waggaawwan 10 jireenya jannata
harka qabdu qofa jiraadheen isa hafe immoo harka kootiin biyya hambaa jedheen abbaan manaan kiyyas akka inni natti jijjiiramuun taasise nageenyis nu gidduudhaa akka dhibuuf sababa jalqabaan ta'ee kan nama ajaa'ibu na shakkiti jedhee abbaan manaan koo dubartii nyaata isiniif hojjettu qacaradhu toon jedhu didee nyaatallee akka dubartii gadi jedhee waggoota dheeraadhaaf hojjechaa ture. Tarii dubartii mana kiyya yoo seente anis dhiiradha dogongoruu nan danda'a. Kanaan akka na shakkitu gonkumaa hin barbaadu jedhee jalqabuman yeroo biyya hambaa deemu waadaa naaf galee akka waadaa isaattis hanga du'a lubbuu isaatti waadaa isaa naaf eegee karaa isaa wanti shakkamu tokkoyyuu hin jiru. Inni anaaf qofa nama uumamedha ture. Haa ta'uutii garuu du'a isaaf sababan ta'ee otoon isa nyaadhu otoon isa komadhu abbaa manaa koon dhabee tarii har'a yeroon ilaalu yoo Rabbi waggaa meeqa isaaf kenne anaafis waggaa meeqa naaf kenne dhuguma qalbii gaariitti deebi'een maatii koo ijoollee koo nagaan godha jedhee yeroo yaadu waggaamti meeqa iyyuu naaf kenname ani nama gaabbee nageenya uumeen abbaa manaa koo waliin jiraatu hin ta'u. Haa ta'utii garuu duutisaa torban tokkotti akkan gaabbu na taasisee gaddi kiyya guyyaa guyyaadhaan haaraa natti ta'a natti biqilaa biyya ormaatti dabarsaan jira baay'ee ulfaata baay'ees nan dadhabee ijoollee koos bittinseen ofii koos bittinnaa'een jireenya simbirroo jiraachaan jira. Rabbi lubbuu abbaa manaa keetiif boqonnaa haa kennu ijoollee kee haga xumuraatti siifaa eegunaan jedha. Kan koo yoo ta'e anumatu gatii koo argachaa jira. Namni jaallattan guyyaa tokkoof iyyuu waan gaarii waliin dabarsitan haa ta'uutii garuu sababoonni bu'aa hin qabne fedhii dhuunfaa keenya irratti hundaa'an gargar nu baasanii yoo jiraate dhiisaa akka kiyya gaabbitu duuti yeroo gaabbii namaaf hin kennitu. Laphee keessan qulqulleeffadhaa yaada hamaa keessan waliif dhiisaatii walitti deebi'aa isiniin jechuun barbaada. Abbaa manaa too qabdanii waggaa 2 waggaa 3 ol biyya hambaa keessa warreen jiraattan immoo jireenya korraa baradhaa. Dhiirri otoo hin deemiin jedhu fiiganii deemuun dhumni isaa kanadha isiniin jechuun barbaada. Maallaqa har'a argamurra ijoollee ofii abbaa manaa ofii waliin jireenya qabantu waan hundumaarra nama gammachiisa. Maallaqni tarii irra namaa uffata namaa jijjiira. Jaalalli gammachuun maatii ofii waliin qabani garuu keessa namaa jijjiira. Keessa namaa kan qulqulleessu Rabbi duwwaadha. Rabbi immoo nurraa maallaqa fudhatee otoo hin taane obboleessa keenya obboleettii keenya abbaa manaa keenya ijoollee keenya maatii keenya laphee qulqulluudhaan yoo jaallanne duwwaadha. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatiin ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa baay'ee nama gaddisiisu torbanoota muraasa kana keessa ta'ee isiniif dubbiseen hin ka'a. Obboleettii keenya Rabbi lubbuu abbaa manaa keetiif jannata haa kennu. Ijoollee kees siis haa jajjabeessu. Ijoollee kee bakka gaariin siif haa ga'u jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha like, share fi subscribe gochuun hin dagatinaa. Qophii gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.